Ashama akkam jirtu kabajamoo daawwattoota FiB irraa qophii Elellee kan torban kanaa qabnee dhaannee jirra. Akkuma beekamu qophii Elellee keessatti egaa shamarran akkasumas dubartoota hojii gurguddaa hojjetan akkasumas fakkeenya ta'uu danda'an kan irratti isiniif qabannee dhiyaannudha. Har'as egaa dubartii jabduu tokko biratti qabadhee dhiyaadheetan jira. Dubartiin kun Kirsteel jedhamti. Kirsteel egaa waggaa dheeraadhaa fi as biyya keenya keessatti hojii tola ooltummaa garaagaraa hedduu ta'an hojjette. Akkasumas immoo kitaaba garaagaraa illee seenaa adda addaa irratti xiyyeeffatan barreessite kan uummata Oromoo akkasumas uummata biyya kanaaf gumaachitedha. Isheen keessummaa Elellee kan torban kanaa taatee jirti. Isin bakka jirtanitti seenaa Kirsteel maal fakkaata? Hojii akkam akkamii hojjetteetti kan jedhuuf guutuu qophii kanaa daawwadhaati. Irraa baradhaa jecha gara qophii kanaatti isin dabarsaa kan isin faana turu Anayyaan Tulluuti. Gama ogummaa kaameraatiin Biraanuu Dajanee nu faana tura. Haga xumuraatti turtii gaarii. Galatoomii waan stuudiyoo keenya dhufteef ulfaadhu. Thank you. Afaan Oromoo moo Afaan Ingiliffaan ta'u interviewun? Isa Afaan Oromoon yaala. Akkasii miti. Galatoomii mee carraa akkamiin kanatti gara biyya kanaa dhufte? Yeroo dhufe takka ture bara dargiin dhufe yeroo sana tajaajila kennuudhaaf dhufe biyyi koo Jarmaniidha waan ta'eef achi naannoo keenya warra dur baay'een isaanii gara Itoophiyaa dhufanii hojii isaaniin baree hojii wanta akkasii hojjechuun barbaadan. Kana karaa amantiin dhufe jechuudha. Karaa amantii dhufte gaafa dhufte asitti amma waggaa amma kana nan tura jettee turte? Iddoo adda addaan deeman ture. Fakkeenyaaf gara caalaa Walagaa lixa keessaan hojjedhee iddoo Caaliyaa Boojii Ayiraa garuu iddoo biraas hojjedheera. Fakkeenyaaf Baaleen deeman ture. Yeroo tokko mootummaa wajjin hojjedhee yeroo sana gara biyya Amaaraa Tigraay hojjechaan ture. Hojii akkam akkamii hojjechaa turte? Gara Oromiyaattis gaafa gara naannoo Abiraas gaafa deemtu? Gara caalaa hojii fayyinaa kilinikii keessan ture. Hojiin koo nersiidha, dhiisistuudha. Waggaa 10 boodee waa'ee fayyaa public health baraan ture itti dabalama. Okay, dabalataan hojii nersiisin hojjechaa turte jechuudha. Amma maalirratti argamta? Maal hojjechaa jirta? Amma waggaa 10 isaa amma keessa hojii hospitaalaa keessa hojjechuun natti tole. Namoonni baadiyyaa keessa dhukkuba baay'ee qabu isaan biraa ga'uu hin danda'ani. Dhukkubi tokko cimaadha garuu kilinikii keessa baay'ee gochuu hin danda'ani. Kana na wayyan jedhee gara caalaa uummata wajjin hojjedha amma. Uummata keessa deemtee jechuudha gara lixaarraa? Waggaa ammamiif kanatti biyya kana keessa turteef? Amma 32. Gidduu keessa garuu barumsaaf nan deeme. Gara biyya kee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Amma waggaa amma kana keessatti jechuudha. Qubee Afaan Oromoo akka kana haasa'uun kee waan baay'ee namatti toludha. Akkamiin kanatti Afaan Oromoo akka kana haasa'uu dandeesseef? Isa jalqaba koorsii arganne yeroo sana qubeedhaan nu barsiisanii yeroo bara dargii jechuudha. Koorsii ji'a 2-3 arganne. Kana booddee warra nu barsiisanii tokkoon ishee na wajjin gara Walagaa deemte ittuma fufne jechuudha. Karaa dhukkubsattootas waa bareera. Mee dubartoota irrattis akkasumas daa'imman irratti illee hojii akkatti hojjechaa turte odeeffadheen jira. Hojii akkamiidha kanatti dubartoota daa'imman irratti hojjechaa turte? Gara caalaa kilinikii keessa isaan duukan ture warra dhiisistus leenjii kennineera. Daa'imsa irratti waan baay'een hojjedhee naannoo 1,000 nan deessise. Gara jalqaba kanuma ture itti dabalee immoo waldatti ijoolleen nan barsiise Sunday school wanta akkasii hojjechaan ture waggaa 5-6 keessa isa jalqaba. Baay'ee namatti tola. Sana keessatti dubartoota gara Oromoo keessatti yeroo hojjechaa turte dubartoota Oromoo irratti jechuudha. Gara wanti isaaniif hin guunne jettee yaaddu maaltu ture? Hir'ina akkamiitu ture yeroo hojii kana hojjechaa turte? Waa'ee hojii sana? Afaan baay'ee nama gargaara. Isaanii wajjin haasa'uu baay'ee barbaachisaadha. Baay'een isaanii salphatu garuu waa'ee rakkina isaanii mul'isuu hin barbaadani.
kuni wal baruu qabna. Erga wal baree booddee wanta onnee isaanii keessa mul'isu. Garuu rakkinas baay'ee qabu. Na caala beektu. Kuni nama gaddisiisa. Beekumsa argachuus innis salphaa miti isaaniif. Baruu danda'u. Garuu tokko tokko isaanii nuyi akka warra dhiiraa baruu hin dandeenyu jedhu itti amannu. Kanaafis waan baay'ee amansiisuu gargaaruu jajjabeessuu qabna. Akka isaanii yaada sana ijoollee dhiiraa caalaa kamiyyuu wal qixxaatanii akka isaan hojjechuu danda'an. Baay'ee namatti tola. Kan biraan gahuma ergaas dhuftee wanti xiyyeeffannoodhaan irratti hojjettu maalime? Gara caalaa dubartoota isaaniifan dhufe. Lammaffaa karaa amantii akka wangeela lallabee isas anaaf hojii guddaadha. Lamaan sanaan dhufe jechuun nan danda'a. Haalli jiru siif mijateetu kan itti asitti haftee immoo hojjechuma barbaaddeetu hojii kana? Hojii sanaa natti tola. Rakkinas baay'ee qaba beektu. Garuu ija isaas argeera. Kanis nagaa nama kenna. Hojii gaarii hojjechuun nagaa nama kenna. Akkasii miti. Kan biraan kitaaballee afaan Oromootti illee barreessiteetta. Kun asullee fuuldura keenya jira kitaabni ati barreessite. Akkamittiin aga kana afaan Oromoo bartee kitaaba gaba dandeessutti barreessutti illee geesteetti jirta. Kitaaba kana keessa maaltu jira? Waa'ee maaliidha kitaabni? Isa kitaaba sana ani ofii kooti kitaaba dubbisuun jaaladha. Akka fira anaaf ta'a. Garuu barreessuu fedhan qabu. Garuu yeroo hundaa attamitti caalaa warra dubartoota jajjabeessuu danda'a. Ofiin gaafadhe. Gaaf tokko yaada kanaan argadhe. Waggaa 500 kan maatiin nuti ture. Waggaa 3 dura. Yeroo sana warra Lutheran World Federation maqaan Yesus gaafatanii waa'ee dubartoota. Mee seenaa dubartoota nuti hima. Warra dhiiraa beekamaadha mitire. Maatiin nuti beekamaadha. Garuu haadha manaasaa nama cimtuu taate. Kanaafis isin biyya keessan waa'ee warra dubartoota nuti hima nu ibsa. Warra maqaan Yesus baay'ee shakkanii. Nama kennu itti ulfaataa nama hin beekani. Anis nan shakke garuu ani nama beeka waan ta'eef waa'ee jireenya dubartoota hojii isaanii guddaadha yeroo hunda jenna mitire. Garuu maal hojjettani? Buna danfisuu, nama keessumsiisuu, qottuu, horii kennuuf wanta akkasii. Garuu kana caalaa jira. Kanaafis yeroo sana ibsa shana wajjin waliigalee seenaa dubartoota gaafachuu qorachuu barreessuu qabna. Akka inni hin irraanfatamne. Kana goone isa jalqabaa isa Ingiliffaa qopheessina. Isa kana kun dubartoota 30 ol qaba. Seenaa isaanii hojii isaanii wajjin kan waggaa 150 kaasee. Dubartoota kan biyya kanaa moo kan biyyoota garaagaraa? Laachuusaa kan biyya kanaa kan Oromoo duwwaa miti kan Debuubis jira. Kan Eritreyaa jira, kan alas jira, kan Ameerikaa jiran, Jarmanii, Swiidenis. Hundi isaanii nuyi waa'ee dubartoota sana dhageenya isa booddee kun baay'ee gaariidha. Namoonni beekuu qabu kan isaanii barreessine. Jalqabanniiti afaan Ingiliffaadhaan kan isin barreessitan sana booda gara afaan Oromootti kan isin dhuftan jechuudha. Kan afaan Amaaraas jira. Afaan sadaniin guutummaatti barreeffamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee dubartoota akkamii faati kan isin kan afaan Oromoo keessatti kaastanii barreessitan? Eenyu faati? Eenyu fa'a? Baay'eedha. Jalqabaa dubartii tokko Ganamee kan jedhama. Ishee waggaa 150 dura dhalattee garba taate yeroo sana si'a baay'ee gurguramee gara Egypt deemtee achuma nama Jarmanii tokko akka kennaa kennaniif ishee fudhattee gara Jarmanii geesse afaan Jarmanii barattee amantiis fudhattee garuu umriin ishee 23 duwwaa hin duute. Namoonni garuu baay'ee dinqisiisanii waa'ee ishee seenaa ishee barreessanii macaafa sana kan afaan afur hiikanii
Faransaay, Ingilizii, Swiidish, Jarmanii. Yeroo sana baay'ee dubbisanii waa'ee jireenya ishee. Jireenya ishee isa dura isa Itoophiyaa keessa ture. Yeroo sana Itoophiyaan waamamne. Kuni warra kiristiyaanaa wajjin dubbii waa'ee warra Oromoo baay'ee mul'ise. Kanaafis karaa misyoonii isaan bira gaa'uu qabna, wangeela isaanii kennuu qabna, barsiisuu qabna akka dubbisanii waa isaaniif gochuu qabna. Ishee iddoo guddaa qabdi seenaa keessa. Itti dabalee immoo Astaqannoo kan jedhamu jirti baay'ee beekamaadha. Ishee macaafa hiikte Oneesimoos Naasib wajjin. Kan ishee dhugumaa waan baay'ee guddaadha. Himuu nan jaalladha. Itti aansee fakkeenyaaf haadhaaf abbaa kan Dr. Nagaasoo Giddaadha. Seenaa isaanis keessa jira. Ituma fufa warra mana kan keessa guddina tumsa Tsahaay Tolasaas. Ani seenaa ishee beekan ture. Maaliif macaafa waa'ee jireenya ishee waa'ee mana hidhaa afaan Jarmanii jira. Ingiliffaayyuu hin ture. Afaan Oromoo afaan Amaaraa hin ture. Kun baay'een gadhe. Kanaafis isas hin hiikame akka namoonni waa'ee jireenya ishee, waa'ee amantii ishee, waa'ee dhiphina ishee baranii baay'ee gaariidha. Ati seenaa kana dubbistee kitaabarraa gaafuma dhuftee? Gara jaalaa wanta qabna. Seenaa iddoo tokko jira walitti qabne. Lammaffaa warra maqaa dhageenye warra isaanii ijoolleen isaanii gaafanne. Warra kun hin jiranii fakkeenyaaf garuu ijoolleen isaanii seenaa isaanii barreessanii. Sadaffaa warra amma jiru gaafii gaafanne. Akkas goone waa sadii. Gara fuulduraatti gara gama kitaabaadhaan wanta barreessuuf yaaddee ni jiraata? Hin qabu. Kanuma guguruu akka namoonni dubbisanii akka karaa sana itti fufanii kun abdii keenya. Gara caalaa namoonni ijoolleen baay'een biyya alaa ilaalu mitire waa baruudhaaf garuu as keessa waan baay'ee qabna. Waa'ee jireenya namaa waan baay'eetu jira. Baay'ee namatti tola. Kitaabni si'aati qopheessite kuni bakka hundumaa jira amma? Kuni isa Ingiliffaa kutaa 4 qaba. Amma lamansaa tokkonsaa gara afaan Oromoo tokko gara afaan Amaaraa hiikameera. Ittuma fufna. Ittumaan gugura. Mee aadaan Jarmanii fi aadaan biyya keenya akkamitti ilaaltati waliin simaa? Ani baadiyyaan guddadhee jireenya baadiyyaa xinnooshee wal fakkaata natti fakkaata. Baay'ee nama keessumsiisuu, wal beekuus, wal dubbisuus wanta akkasii achii asis nan argee. Biyya katamaas achii asis wal fakkaachuu adeema. Aadaanoo? Aadaanoo biyya lafa keessa baay'ee wal fakkaatu natti fakkaata. Fira waliif gargaaru. Asii amantii humna baay'ee qaba. Iddoo kan dubartoota adda addaa garuu biyya Jarmanii waggaa 50 dura yoo ilaaltanii isaanis waan baay'ee humna badaa hin qabne ture. Yeroo sana akka nama dubartoota biyya keenya bulchuu hin yaadne natti hin fakkaatu. Kunoo amma waggaa 15 ol miti erga Angela Merkel chaanselii taate. Kun jijjiirama baay'ee qaba. Garuu dafee hin dhufne. Jijjiiramni kun dafee hin dhufne. Waan baay'ee harka walitti qabu qabna. Warra dhiiras kana baay'ee hin gargaaramne jechuu nan danda'a. Achis asis tokkuma. Nuyi walii galuu qabna. Waa'ee mirga keenya waa gochuu qabna. Baay'ee namatti tola. Kan biraan mee ati kana booda jechuudha gara sana deemtee jiraachuu barbaadda moo maali mee yaadni kee? Asuma biyya kana keessa jiraachuu barbaadda? Asi jiraachuu nan jaalladha. Garuu iyyaama hojii barbaachisaa yeroo hundaa hojii amma gara caalaa isaa fedhaan kennaaf waan ta'eef. Tola ooltummaadha. Akka tuuristii nan dhufa nan deddeebi'a amma. Asitti jechuudha achisi asis hin jiraatta jechuudha. Kan biraan dubartoota Oromoo akkamitti ilaaltee mi'ati? Kan baadiyyaa jiranis kan magaalaa jiranis. Akkuman ilaale adda keessa xinnooshee hoomaan jedhu
Siinqee kan jedhama jire kana siinqee kana waa guddaadha. Iddoo hundaa wanta akkasii hin jiru. Xinnoo ishee wayyaa garuu ammayyuu karaa fagoo jira. Meeqa sirriitti argachuuf baay'ee fagoodha natti fakkaata. Garuu jalqabaasaa waa keessa jira aadaa keessa. Amma ijoolleen xixinnoo gaafadheera mana barumsa waa'ee siinqee hin barus. Kuni abdii tokko. Barachuu qabu jettee yaadda jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee ati kan dabalataan jechuudha dhibee miila kan miila dhukkubsu irratti illee hojjettu hojii akkam akkamii jedhamee tola ooltummaadhaan kan itti hojjettu? Isa gabaabaa namoonni biyya kana keessa baay'een isaanii miila isaanii dhukkuba niita. Miliyoonii tokko walakkaa. Kan miilli dhukkubu jechuudha? Beekamaadha. Haayilaan keessa, Oromiyaa keessas baay'ee jiru. Namoonni kun of tuffatu, abdii hin qabani, gara mana qoricha badaa hin dhufani. Kanaafis nama leenjii kennine isaanii walgahii goona qabalee tokko keessa waliif waamne ji'a ja'a isaanii wajjin wal argina. Hin barsiisna wanta gochuu qabu qulqullina eeguu qophee kaawwachuu hundasaa hin barsiisna. Warra baranii duukaa bu'anii miila isaanii fooyya'aa deema. Baay'ee argineera wanta akkasii. Barsiisuudhaan immoo qorichuma adda addaa kennitaniifi? Qoricha utuu hin ta'in nuyi qoricha aadaa wajjin hojjenna. Saamunaa zayitii ofii hojjenna. Qophee isaanis ofii hojjenna. Guddaadha waan ta'eef. Qoricha baay'ee barbaachisu. Baay'inaan gorsumaa fi ofiima keessa qopheessan. Dabalataan gara fuulduraatti maalii addaati maal hojjechuu? Isa kana hojii itti fufuu qabna. Mootummaa wajjin reefuu waramattu Ilubaafor keessa waliigalee akka mootummaa keessa waa baay'ee godhu kun hojjechaa jira. Macaafa gurguruu isa sadaffaa fedha tokkoon qaba. Qoricha adda baraan jira. Kan aadaa hojjechuu moo? Amma naannootti jiraattu as magaalaa Finfinnee keessa? Finfinnee keessa jiraatta jechuudha. Buraayyuun jiraata. Buraayyuu jiraatta. Gara Wallaggaas gara sana soonii maltamti gara sana. Gaafa achi deemtu namootuma adda addaa barsiisteetudha kan deebitu moo hojii addatti hojjettu qabda gara Wallaggaa Lixaadha? Isa qoricha addaa waa tokko beekamaadha. Namoonni itti himuu sodaatu. Namoonni baay'ee qoricha sana hin tuffatu. Garuu yoo Awurooppaa yoo deemanii ilaaltanii amma fedha guddaa qabu. Maaliif akka qoricha kaan nama baay'ee miidhu gatiin isaas uuman jedhu wayya. Kanaafis karaa sana waa 2-3 ilaalan jira. Qoricha kan baay'ee nama fayyisuu danda'a. Ati qofaa makeedha moo ammatti namatti ittiin hojjettu nama warra Jarmanii waliin dhuftani? Ani asumaan hojjedha. Kan na deeggarsuu qabu. Kan si deeggaran achi Jarmaniin moo asuma? Lachuusaa. Lachuusaadha yoo ni qabdaa? Kabajamoo daawwattoota qophii Elellee turtiin dubartii jabduu Kirsteel waliin taasisaa jirru ammallee akka itti fufitti jira haga xumuraatti turtii gaarii. Duratti qoricha aadaallee nan qopheessa jettee turte qoricha sana akkamittiinidha kan itti qopheessaa jirtu? Waa'ee qoricha aadaa uummanni biyya lafa hundinuu waa beeku. Garuu erga qoricha haaraa dhufe isa wanta isaan beekanii irraanfatani. Amma garuu si'a baay'ee waa'ee qoricha sanaa fedhaa
baay'ee qabu. Namoonni biyya keenyaa fakkeenyaaf as keessas argeera. Moringaa beektu mitire erga waggaa 5 dura 3 dura baay'ee beeksisanii. Qoricha moringaa dhugumaa humna baay'ee qaba. Gara dhukkuba sukkaaraa waan baay'ee gochuu dandeessi. Kanaafis wanta akkasii deeggarsuu qabna. Tokko inni rakkaasa. Namoonni ofiisaanii qabachuu danda'u mitire muka sana. Inni side effects hin qabu. Kun waan baay'ee guddaadha. Moringaa duwwaa miti. Hindi biyya Hindi keessa yoo ilaaltanii muka tokko jira niim kan jedhamu ammas biyya kanas dhufee qoricha sana muka sana hundasaa qorichaadha jechuun nan danda'a. Baala, daraara, muka, hundee hundasaa qoricha ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf nuyi warra poodoo yommuu gaggaare zayitiin laanna. Zayitii sana niim qaba. Kuni waan baay'ee nu gargaara. Erga kanan bare kana caalaa baruu barbaadeen ture. Sadaffaa kan abdii guddaa qaba. Biqiltuu tokko Chaayinaa kan dhufe Artemisia kan jedhama. Artemisia dhukkuba baay'ee fayyisuu danda'a. Isa tokkoffaa busaa. Qoricha busaa Coartem kan jira. Artemisia of keessaa qaba. Garuu biqiltuu sana yoo shaayii dhuganii caalaa nama gargaara. Namoonni kana hin beekani. Warra fayyaa baranis hin beekani. Bada hin amanani. Maaliif warra qoricha gurguru mitire horii baay'ee barbaadu. Artemisia yoo ilaaltani amma karaa dhukkuba busaa duwwaa miti. Warra shogaraa dhukkuba kana qabani gargaara argeera. Immunity jajjabeessa. Kaanseriidha nama gargaaruu danda'a. Argeera. Sodirratti Itoophiyaa keessa nama kennaniiru. Amma waa'ee Artemisia koronaa ilaalaa jiru. Kanaaf isa kana abdii baay'een qaba. Qotaan jira. Asitti moo? Nama kennan jira. Kuni bu'aa guddaa qaba natti fakkaata. Afaan Oromoo ati akka kana naasoftaa namni gaafa akkasitiin si ilaalu wanti si mudate jira Afaan Oromoo gaafa haasoftu kan naan faanii jiru laata? Baay'een isaanii gammaduun kolfus warra afaan beekan hin kolfus hin dinqifattus gaariidha. Garuu afaan kamiyyuu baruu gaariidha. Miti? Gara fuulduraatti maal sirraa haa eegnu maal hojjechuu yaaddaa tume? Gara caalaa isa waa'ee qoricha aadaa isa jedhee isa kana abdii guddaan qaba. Nan jaalladha. Dura waa'ee kana hin beekne garuu amma gaadinii keessa hojjechuu baay'ee natti tola. Fayyaa nama duukaa bu'uun kunis baay'ee nan jaalladha. Si gammachiisa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee qophii keenya gara xumuraatti fidaatii jirra. Sagantaan kun kan dubartootaadha. Ati dubartoota akkuma walii galaatti dubartootaaf maal dhaamta? Maal jechuu barbaadda? Jabaadhaa. Waa'ee mirga keessan walii wajjin haasa'aa jireenya jijjiiruu qaba. Waa'ee intala keessan yaada, waa'ee fuulduratti isaanis yaada qabdu. Wanta akkasii. Kan biraan waan haasa'uu barbaaddu jira laata waan inni siin gaafatiin darbee haasa'uu barbaaddu yoo jiraate carraan sii kenna akkuma walii galaatti jechuudha. Itoophiyaa rakkina baay'ee qabdi. Garuu waan baay'ees hojjechuu danda'u. Namoonni walii galuu qabu. Waa'ee ofii isaanii duwwaa yaaduu hin qabani. Tokko tokko isaanii soreessuu barbaadu mitire. Waa'ee qomoo ofii duwwaa ilaaluu sirrii miti. Hundumti keenya nuyi nama. Anis Oromoo miti. Anis nama. Yoo akkas yoo waliif ilaalee waa'ee nagaa biyya kana nagaa duwwaa miti. Kajeelaa ta'uus qaba. Garuu dubartoota caal jechuu gaarii miti. Karaa kun salphaa miti beeka. Garuu karaa kana malee hin qabnu.
Tole yeroo keetiif guddaa galatoomii yeroo biraas illee akka wal agarru abdii guutuun qaba ulfaadha. Galatooma. Thank you so much. Kabajamoo daawwattoota qophii Elellee turtiin Kirsteel waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa ishee waa hedduu akka barannu shakkii tokkollee hin qabu. Isheen egaa nama waggaa dheeraadhaaf as biyya keenya keessatti umurii ishee walakkaa ol dabarsiteedha. Hojii gurguddoo adda addaas illee hojjechaadha kan isheen jirtu. Yeroo isheedhaaf ulfaadhu jecha qophii keenya asumarratti kan goolabnu ta'a jechuudha. Qophii kana qopheessuun kan isin faana ture. Anayyaan Tuutulluutii gama ogummaa kaameraatiin biraan bejaniin nu faana tureera. Qophiileen FiB kabroonti fufu ana waliin torban walitti deebina. Nagaatti.